Awwal goobee immoo Shawaa Boosetitti rakkoo nageenyaatiin jiruurraa buqqa'ee amma dararaaf saaxilame. Duraan jiruu gaarii jiraataa kan jiran amma rakkoo nageenyaatiin waan jiruu hin qabani. Yeroo rakkoon nageenyaa akka kanaa uumamu uummanni gidduutti dararama. Olaantummaan seeraa hin jiru. Qaama adda addaatu uummatarraa maallaqa humnaan saama jiruu hamaatii jedha. Ganda keenyatti rakkoon nageenyaa kun kan mul'ate waggaa 5 geera. Waggaa 4 as haalaan cimee mul'atee namni nagaa dhabee qeerraa buqqa'ee jireenya dhabee jireenyi namaa itti bittannaa'ee jiruu namaa godaansa ta'e ganama gaggodaanu galgala ol godaanuu ta'e galgala waraana biraa ganama waraana biraatiin rakkatee uummanni gidduutti cinqame kun kan fira qabu cinaan achi buqqa'ee kun achumatti tumamee reebame kan du'es hin jira kan immoo reebamee tumamee achumatti rakkoo san keessa danda'ee taa'uun jira. Ani amma akka kootitti ifaan achi buqqa'e qeessanii bahe maatii kiyyaati ijoollee achitti dhiisee daa'imman ijoollee 2 qaba. Haadha warraa tokko haati kootis jiru. Isaan qofa dubartootaaf daa'imman xiqqoo waraanni bitaalechuu xiqqoo umriin ijoollee kootii tokko waggaa 6 tokko waggaa 4 uf jiraachisuu hin geenye. Achitti dhiisee ba'e nuti akkuma nama tokkotti qotannee jiraanna. Qotee bulaa yaa adda dura illee ta'uu baatu qotee bulaa uf danda'ee jiraatu akka nama tokkotti jireenya rakkannee jiraannu harka namaan eeggannu nama laalannee jiraachaa turre. Horillee haa xiqqaatu haa guddattu hin qabna. Lafa jallisii immoo hin qabna nurraa hafee namaaf ka ga'u qabna. Jireenyuma gaarii jiraachaa turre qotee bulaadha. Lafa siin qotannee lafa jallisii qabna. Waggaatti yeroo 2 3 akka barbaadne oomishne jiraan. Waan biraa yoo dhabame jijjiiramni das ta'uu baatu namni jijjiiramni si yoo ta'uu baate akka barbaade nyaannee bulleet uf dandeenyee jiraanna jechuudha. Ofirra darbineetiin ollaaf gahaa ture. Amma ifa achii ba'ee iyyuu anumtu waggaa 5 uf dadhabeeti mataa kootii rakkataa ta'ee hirkataa ta'ee jiraataa jira. Hirkata hiriyoota koo fira koo rakkisee nama jiraatu ammataan kiyya jechuudha. Kanuma hundarraa lubbuu yoo ture gaaf tokko nagaa ta'a jennee qeessanii ba'ee lubbuu koo qofaan. Kana waan ta'eef nageenyi kana fakkaata kan naannoo keenya jiru. Qeessanitti deebinee boru nageenyi dhufaa kan jedhu sani boru osoo hin waggaa 5 geenya hirkattummaa. Ammallee qabatamaan boru iftaan dhufinna kan kun amantaan hin jiru. Kana waan ta'eef wanti baay'ee nama qoobsu hin jiru. Nageenyi ifa badee ifa namni buqqa'ee ifa qeeba'ee waggaa 5 lakkoofsise. Ani akka nama tokko wanni an barbaadu nagaa qofa. Hawwii biraan qabu. Nageenyi dhufnaanani qabataman akka nama kamiitu qeetti deebi'ee dalagadhee nama jiraachuu danda'u. Hooba tokko deeggarsa tokkos hin barbaadu. Deeggarsa tokkos nagaa qofa hawwiin kiyya nagaa qofa barbaadas. Nageenyi jiraanan wanti kalees jiru maasan hin jira maasan jallisiidha. Achi buqqa'ee hin deemu boru deebi'ee duwwarraa ka'ee jiraachuu hin danda'a. Zeeroorraa ka'eetiin jechuudha. Negatiiva keessayyuu ba'ee jiraadha. Kana waan ta'eef wanti barbaadnu hawwiin guddaan jiru nageenyi jiruu keessaa nu baasee rakkataa nu godhee hirkataa taanee hafnee